abdiin caalturraa durummaa fudhatee awwaalee akkasitti akka itti abbaasu dhabee biyyoo gara guutee akka itti abdiin caaltuu garatti ulfeessetti awwaalee akka itti baasu wallaalee abdii biyyoota baasii baaftaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردت في إجابة تفهمنا أكم جت النجاح حسني هيا لا أمي جرّا مليدا أكون بكم مقارنة تنا بيتا كسيني كبر ليه إكتي نما تلا إكتي تيون جرتو إسيل كوبا كابدني دبي وخطة جرتو كان أدرسني بعد لا أوكي مونو سولة ماريو خطة ده Akkuma beektamtu asanuu abdii caaltuu bachiisee haala sabboon tolaa jira. Biyyoon sun bakka isheen jirtuu fi haala isheen keessa jirtu ammallee haati sabboon tufaan quban qabanii jechuudha kan jirra. Kanaafin dhagee jechuudha ikitii takka namni naaf himee biyyoon bakka kana akkaan jirti jedhiiti waan isheen taatee waan isheetti hojjetamaa jirus nama naa himee jira jechuudha. Bakka ishee itti awwaalamsan jechuudha. Bakka caaltuu itti awwaalamsan. Halaas sanina isiniif himuu dhufee eegdii sana akkanumatti fiidiyoo sana daawwadhaan isin jaa. Chaanaalii kana subscribe, like, share godhuudhaan dhagaan abbaadha. Wallaahi dhugaarratti yoo dubbanne ilmi namaa akkamitti gocha kanaa kana warra dalagaa jechuudha. Antaana ibdi guddaa abdi. Abdiin biyyoo bachiisee akkanaan quba qabanitti ammas ifirraa quba qabee awwaalee jechuudha. Bakka walitti awwaalee dhagamtee haala bindifan quban qaban malee bakka inni itti awwaalee jechuudha. Biyyoon dubbatiin jedhanii biyyoo shabanii biyyoo waan irratti dalagee awwaalee haala sabboontu bira deebi'ee Angkuma kabu yoda jia keras, amalnya masalah bera nahan ni je beranggo jendela, agak beranggo deh. Abdi video bak awal di harus buntung kau lagi akan nanti nahan ni wah hingga tu nak lagi tu. Isi bila ilmu dah, aku sabun je, aku tak awal TV mas, waan kana hundi isaanii irratti hin beekne. Wallaahi dhugaa dubbachuudhaaf ilmi namaa akkana gurguruu hin qabu. Garuu gocha miyyoo sanatti dalagamasanii miyyoo akkan dhageetti anis nama maraan dhagee jechuudha waliin ija xiyyaan argee miti. Nama ijaan argatu naa himee jechuudha. Yoo irratti gulee silaa sagalee isiniin waraabaa bilbilan kaasanii hin kaastu caaltuu waan isheen keessa jirtu abdiin caaltuurraa durummaa fudhatee jira. Wallaahi abdiin caaltuurraa durummaa fudhatee awwaalee akkasitti akka itti abbaasu dhabee bakka biratti awwaalee taa'utu hin jira. Dhugaan jirtu tanuma. Tanu dhugaan jirtu. Biyyoo gara guutee awwaalee durummaa raaffatee akka jedhee osoo wallaalee awwaalee jechuudha malee haala sabboon duudhaa'uudhaaf itti hantee naahan ni jee itti rage. Eewwee waa jindalagu jira. Hanxalaa keessatti ana dhibamu ishii yoo awwaalamtee nu teessu. Namni tokko jechuudha nama fayyaa qabu, nama sammuu yaadu, nama waa hunda argu taanaan namni akkamitti jiraa keessi awwaalee akka barsiisu godhee deemee dhiichisa. Ammoo dubbiin wallaahi waan biraati booda immoo waan biraati dhufuutaa abdii dabatu. Viidiyoon sharbaa abdii biraan ga'a. Quban qabaan miyyoo bakka isheen jirtullee isa awwaalee abdii awwaalee durummaa raaffatee miyyoo gara guutee akka guru wallaalan
نام تيجي فراتي كبي أوله بريد ديو جرا كتباس أبي واني بكسي يادا فرانكي بكسي على بنتو كارجه واسين جت لا أكنا جاتين أكني مني كنت مالا بكتوا ميجوتن يسرتي اسمها فلي اسمها فلي أوله جلويو أما دان سني بيجي سبون ترى كان بودا حالا سبون تو بودا ما سبون ترى ميجو هندبي بربادي باز بكسين جبدو ميجو أبدي أول بكتا أول دعوة جرا على سبون ترى بكسان لقي باز بودا ما سبون تو هذا مدرا چال बहुत जुड़ता नहीं अम्मा द सबन तो जब बुला दी मन तभी उसको सान सबन तबर चाल तो बकशी नुकसानी बास वीडियो नो काम पे जुड़ती वीडियो वहाँ तो बुला सिंबेले नमना कौन दिन वो जिरा वालो को ना जिरा हारा मसे वालो वो अच्छा इमेजिन हंस दुरानी जाडे जिब्बा खलास ومن واريو ني جهانا درمانو خيرين का बिना रागा फिर अपन वीडियो जोड़ते करतन चाहते हो मधुर ना ज़्यादा ना मुझे कुछ ज्यादा थोड़े मुझे सहन तो ना बगैर नारा वाली वो वान फैया का दुनिया में फैया वो तो को कमती इसी हो धनी देव namni akka fadhinanii haala hamtee qaba bakka dhaati qaba namni si awwaalee jira biyyanawaa jiraattus haala sabbuun itillee ishiidha haadha akkamitti uffattee jira yookaan waa itti guran malee gooti nagaa fayyaa hin dabamne takkaan wallaa irra sabboontu gurgurta hin deemii barbaadesiin jira boo kan de goto tanya kati mijo wan san amantana itinazban argufte sani alti qata dur malati karakute awwale akbar wallane khalas yo chigabade shi sini matwante mijo shabani awwani ta tunjiran betul nama yang argen fename juga tanah bocah abdi waakaan dhisi miyyoo baasii akka shari'atti niqaa hudhu halaas miyyoo namaa waltee rabbiin hin jaalu waan kana tanaaf jecha ara sabbontootis miyyoo tana baasii booda immoo sabbontuudhaa bootees ammoo ni baratte ammoo gaafa sabbontu baratte dhugan sii himannoo nama jira dhabama godhanii usanii taa'uun maal isin fakkaatoo jira kan abdii miyyoo deebisii miyyoon abdii mukaa jirti awwaalee bakka isin jirtutti dhagatin viidiyoo irraa isin mara dhaggeessisa keenya wallaahi nin dhaqaa yoo na hayyaman taate garuu awwaalanii jiranii dhaquu hin danda'u yookaan namaan harkatti viidiyoo irraa waraabbii ja'anii sababa tokko jira haa achi dhagee argee isinitti argaa wanda video tan turati video seni wajjin haasni kas jirtu wajjin akkasi gaafadhu akkuma kan taatee gaafadhu biraa beekinya yoon tante ni wanni yang gura wajah lagi ya takkan dari kecil hanya wan berawan jauh kau abdi mari thawai jira jura anjamu jura ilmu nama jura akka gurgureeti hanjamu jira yoo yoon jira ciin waan biraa haraam taates isuma itti gaafatama takkaan ergattoota keenya amma abdiin adabadhu siinjaa waan kanan dhiisii ubreetti qabda ati nama ubreetti qabu tanteetirratti yoo namni gocha kaan hojjete ni feeta qaqqabdee mallaale akkuma ubreetti tanteetirratti
Kanaaf jecha karaa seeratiin karaa nagaatiin balleessa ijoollee sanii baasii abbee sabboontuu abda danuu san bakka isheen jirtu sanii baasi abdii awwaale iddoo waan shirbaati biraan nagaa abdii biraan waan kaan tan dhiisi takka adii hordoftoota fe'ee keenyaa iyyoo baadii sadii mukaan keessa jennu egaa garattoonni godhee akka itti awwaalee ijee deddeemee mijaan safaataa godhu jira tanaaf jecha waan isaan gabbaan inni numa ilaallaa wajjumaan dhiina amma viidiyoo biraatiin haasallee isin dheeresse amma viidiyoo biraatiin wajjiruutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.